Oduu ijoom Jeneraalli Raashiyaa humnoota eegumsaa Nikuleeraa hoogganuu ajjeefame. Leetanaal Jeneraal Ingooraa Liifooraan dhoohinsa magaalaa Mooskoo keessatti mudatee tureen kan ajjeefame ta'uu isaa beeksisan. Ajjeefamuu jeneraala kanaatiin immoo Yukureen itti gaafatamummaa akka inni fudhattus beeksisteetii jirti. Jeneraalli kun jogola mana isaa bira osooniif jiru naannawaa jiraatutti ajjeefamuun isaa biyyoota hedduu ajaa'ibsiise. Yukureen ajjeechaa jeneraala Kiriloof itti gaafatamummaa fudhatte. Maddeen tajaajila nageenya oduu biyyoota alaatii fi Raashiyaa irraa akka ibsanitti jeneraal Kirilloof Mooskoo keessatti ajjeefamuun gaggeeffame duuba jiraachuu isaaniitiin Yukureen akka duuba jirtu beeksisaniiti turan. Haaluma kanaatiin immoo Yukureen ajjeechaa pirezidaantii kanaa ilaalchisee dhaamsa guyyaa 16 kannaniin ajjeefamuu pirezidaantii kanaatiin irrattis ibsa baasan qaban. Pirezidaantiin Raashiyaa immoo ajjeefamuu isaa ilaalchisee guyyaa har'aan tanaatiin immoo nama guddaa dhabnee fi nama jabaa dhabne jechuudhaan dubbachaati turan. Yukureen ajjeechaa jeneraala kanaatirrattis yaada isaanii kan itti gaafatamummaa qabaachaa turan himan. Biyyattiinis boombii dhooheen ajjeefamuu isaatis opereeshinii ajjeechaa qondaala olaanaa kanaa duuba immoo Yukureen jiraachuu isiidha Raashiyaanis akka ibsiteeti turte. Jeneraalli kun immoo Yuugaandaadhaa fi biyyoota Ingiliz akkasumas Suuriyaa irratti yeroo ammaan duraatiif qoqqobbii meeshaa waraanaa kan gaggeessaa ture yoo ta'u, yeroo ammaan tanaatiif immoo ajjeefamuun isaatis biyyoota idil addunyaatii fi Raashiyaadhattis cinaa tokkoof gadda cinaa tokkoof gammachuu ta'uun isiidhaa mul'ata. Raashiyaan immoo har'aan tana ajjeefamuun isaa kan kanaan dura ta'eef pirezidaantiin Vilaadimir Puutiin yaalii ajjeechaa kanaa akkaan kan isaan gaddisiise ta'uu himan.